ergaan isaan dabarsan ammoo aga Israa'el gaanfa Afrikaam obdii keemitiin galaanni diimaa kan keemitiin asiibeem yoo diddeenii bobaatam hogganaan Husiin Abdul Malik al-Husiin ibsa kenneen Somaalilaandam lafa Israa'el mitiin isaan achi seenanii buufata waraanaam ijaarrachuun isaanii Yemen qofa osoo hin taaneem guutummaa Afrikaafim biyyoota Arabaa weeraruudhaan nuti Husiin buufata Israa'el Somaalilaand keessatti ijaaramu kamiyyuu akka taargeetii yookaan kaayyoo waraanaatti ilaalaam ni barbadeessina jedham. Husiin ergaa dabarseen lafa Somaalilaand irraa Israa'el yoo hin baaneem galaana diimaa irraa dooniin Israa'el tokkoyyuu hin darbu. Gama biraatiin Soomaaliyaan dallansuudhaan Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa kun weerara birmadummaatiin Israa'el biyya keenya qoqqoodeem shororkeessitootaaf karaa banaa jirti jedham. Soomaaliyaan biyyoota Arabaafim Afrikaa waamuun wataanu gargaaraam jechuun lallabaa jirti. Wanti hunda caalaam Israa'eliin dhiphise garuu Chaayinaadhaam. Chaayinaan Jibuutii keessatti buufata waraanaa qabdi. Israa'el hargeysaa dhufuun ishee intaa Chaayinaam Belt and Road jedhamu ni tuqaam. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaam akeekkachiisa jabaa kenneen Somaalilaand kutaa Soomaaliyaatiin eenyuyyuu haa ta'u humna alaa Israa'el wajjin ta'ee daba'uu deeggaruun nagaa naannoo kana bobeessuudhaan itti Soomaaliyaa waliin dhaabbanna jira. Citiin guddaan ammoo